nama wahii tu gaaf tokko umaan godha jeeti shayni guddaa wahii dhufee umraa yeroo godhu manaamaan nama wahii argeeti nama manaamaan argee kana bira nageeysaadha je manaamaan nama akka bagarte nama rabbi waggaa 40 ka'baa kana jalatti rabbi gabbare tokko jira harama kana keessa dhagaa jirtanii miti nama waggaa 40 rabbi gabbaree jira harama kana keessa nama sanitti nageeysaadha milikataan rabbitti na ergee je hayye hogga bira geeysanii yaa abalu manaamaan edasi arge jennaan manaama ati na argite san siimuu jeen dhageeffadhaa qalbiin dhageeffadhaa bakka tan manaama ati edana argiteen san maal akka inni ta'e siimuu jeen rabbiin manaama keeysatti mallattoo sitti ergee sagalee wahiitiin yaa abalu ati jannatan seentu jahiinsiin hin jennee jeen akkas naan jaan jeen manaaman waggaa 40 kun as taa'ee rabbi gabbaru jira amatu namni hogga hajjiidhaa dhufu abalu ati jannatan seentu rabbiin namuma tokko naa dhaama jeen manaaman maali ati maal balleessite jeen namtichi kun ja'an daqiiqaa muraasallee boqonnaan fudhatu jaan harama san keessatti nama ganamaa galgala salaatu nama boqonnaan qabne nama yeroo takka gadi hin teenye nama sujuudni isaa tastaghribuun yaani nama cinaasa aafaa taa'u gartee sujuudarra warra akkasiiti warra rabbitti kan dhiyooti geeyyaramne yaadu jechuudha qisaati yasifiini maati khootu jee gattee isa sheeyticha yaa sheekha jeen angaafaan dardara ture farshoon dhuguu ture jee kana osoon farshoo dhuguutiin gaaf takka anaa farshoo dhugee saahibbanii wallolee aaree bilchaadhee mana galee ummaati yeta umrii isii narra laffaatee na guddifte ta akka malee na jaallattu ta akka malee na rifattu ta anaa farshaanii mana galuu kanaa hun qabdee gartee tartiibaan akkana gootee bakkana gootee nagiyaan na ciibsitee fuula narraa dhiitee ganama hogganan kee nyaata naa dhiyeessu gartee yaa farshaa naa itti gannan darbine tana ummaatii yetanan hoggan galu na aarsite umummaan tiyyatunu aboon irraa usii deema sirraa hin jeenje maal na dura dhaabbattee rabshaa na keeysaa miti ta'alaatuu naa geessee dura dhaabbattee naa seenee deema sirraa hin jeenje hayyee yaalma kiyyeettee ummaan tiyya na biraa kutte ol seenee ulaadan qaradhee hoggan taa'een waswaasni jabaate jee saboo dullattiin tun hanga yoomsi gorsiti naa nyette lubbuun tiyyatun dullattummaan mana keessa teessitun haadha shibbaa naa beeki rabbi balaadhaan nama fattanin dullattiin tun hanga yoomsi gorsiti hanga yoomsi rakkifti ka'iitimii akka malaaf irraa godhe jettee lubbuun saboo dhugattuu jeetuma ka'ee ulaa banatee qaalitti maal isaati gunda maali wanti na gorsaa ooltu jeen gorsi kee kun hin dhumu qibaaba buusu jirti haate dhiiteetuma cabsee haadha qibaaba jalacha kaaye ibidda keessa hangana godheetuma yeroo isiin beelbeltee gubachuu eegaltee qibaaba jala darbeetuma gartee manatti ol deebi'ee hulaa cufatee rafe maaltu kana isa godheessa sakraaneeti bar wata kallee quban qabu akkasuma qaba hoggaaniif bar farshoo irraa fagaadhaa hashiisha irraa fagaadhaa kokeen kunis gaarii miti hirooyinis bareedaa miti hogga jedhan waan biraatiif miti kanumaafi tokkos PSG dha maal jedhan sunis gaarii miti jedhaniif waan biraatiif miti kanumaafi akkuma gartee dhamaatee namummaa irraa baatee hayawaan hin taaneef sanboota maal jedhamtichi kun hoggaan ganama hirriba irraa ka'u ummaa je'eetiin mana keessa barbaadu seene je hoggaa hunda beeki halkan akkasitti haadha rakkiseetuma ganama kee ummaa jee barbaadee faxara irraa nyaatee harkasii dhungatee mana irraa baha bar jinnii tanaatu harkaan abishootti haasa malee ummaa jee hogga barbaade deemu qibaaba jala teessee haati kasala taate gubattee dhumtee duutee jechuudha rifaatuun gaafas rifadheen waan hin godhu wallaalee akka maraataatitti waan bakka san jiru hunda facaasee mana kiyya san dhiisee qaxxitaa dhufee harama rabbiitti gale jee yeroon salaaturraa salaaniinan salaatu ummaatiyyaa fi yaa rabbi diliin gaafsan dalage naa araarame jeetiin waggaa 40 rabbi gabbaru jira jechuun waggaa 40 guutuu hoggan rabbi gabbaree bara rabbi narraa qeebalin naa laata jee hogganan hajjii gee namuma tokkootu dhufee jannatan seentuuti biiziif hin godhin naan jaa waan hangana ulfaatu agartanii amata guutuu rabbi gabbartee ganamaa galgala rabbi cittee yeroon ibsiif hin araaramneeti deemsi hin jedhan hulaan cufaadha maaliif jennaan nama inni haqatti balleeysan nama haqatti balleeysanii miti nama guddaa nama osoo si dhaltee sin guddifne si darbitee si biraa deemtee haqa si biraa qabdu dhaltee guddiftee wajji rakkattee isaa dhuguu obsitee fi isaa guddaa akka joolletti isa kunuunsiteeti deebi'ee kanatti godhe maaliif farshumaa fi gartee waan nama mirqaansu kanaan deddeemee jechuudha sanbooda namni kun yaabo rabbi siifaa araaramu awaan isin jedhu sin qabu diliin tee gartee akka rabbiin jedhe san haqa ta'uu naa ibsite ani wanna si dalayde
ربي سيف أرارمنا كجبادا ربي سيف أرارم جئ براخوت شيني براخوتيتي صلاة صلاة مال جئ رفي يرو رفي منام خيسة ربي سبحانه وتعالى نمت إرجيتي نمنكم مال جئ دفه يا أبو قبل تشغي يا خانين أمتى أفرتم مكورسن أمتى أفرتم إذن درارني سيفين أرارم جئني لك يا ربي ناف أرارم تجمعنا يا خيسة أبى تجرا رحمن خي يموك تاتا خي رجبادا دليته هند سيف أرارميتين جرا يفهم سيف برجيني الله أكبر يروسنا كنا خان رجيني وإني لغفار جاب ربي سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار يا قبر التنخية أنبر ربي أرارمات هيساني لمن تاب نما توبتيف وآمن نما ربي التأمنيف وعمل صالحا أيقا سيوان قاري دلقيف أتمان توبنان أتمان قام ربي ديبنان سيفي ربي جدو نمتا كل ننجرو بيكدو ربي توبان روحك قبله ربي خرائسان هادي بيسو فردوس ربي نفاخن جنة ربي نهامل كيسو